Yoo yaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekoote hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliyaa jiran ajjeefamaa jirra nu qaqqabaa jechuun dhaammatan. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti maanguddoon tokko hidhattoota sirnichaan ajjeefamuu fi qabeenyi namoota hedduun saamamuu odeeffannee jirra. Dhaabbanni tokkummaa misooma Afrikaa IGAD atakkaroo waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand mallatteessan hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalate irratti mari'achuuf walgahii atattamaa waamee jira. Oduu keenya biyya alaatiin humni qilleensaa UK fi USA hidhattoota Huutiin haleeluun gabaafamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliyaa jiran ajjeefamaa jirra nu qaqqabaa jechuun dhaammatan. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand taasisan sababeeffachuun dargaggoonni Somaaliyaa ilmaan Oromoo magaalaa biyyattii keessa jiraatan irratti haleellaa raawwachaa kan jiran hoggaa ta'u lubbuun lammiilees badaa jira jedhame. Lammiileen Somaaliyaa ilmaan Oromoo ajjeesuu kan eegalan hoggaa ta'u guyyaa har'aa immoo namoota walitti qabanii jiru wanta nu godhan waan hin beekneef nu dirmadhaa jechuun lammiileen iyyaa jiru. Kanaanis qaamni dhimmi isaa laallatu lammiilee rakkoo keessa jiran kanaaf akka dirmatuuf dhaamsa dabarsina. Dhumaatii guddoo irra jirti saba keenya nuuf dirmadhaa isiniin janna sagalee nuuf ta'a kun ammaan tana makariiba sa'aatii 12 booda hoottaa bakka tokko walitti qabamaa jaaniin nuti nama 60 takka walitti qabanii akka nu godhuuf deeman waan hin beekneef jecha sagalee kiyya kana namni hedduun ni beektan ta'a. Maqaan kiyya Oromiyaa Badhaatu yookaan Caaltuu Kajaama asirra jira. Mee sagalee nuuf ta'an isiniin jaa yoo halkan itti qabullu ta'e hinduun inshallah ammaan tana waan isaan nu godhu yaan kan beekne appaleeyyan kiyya nuuf sagalee ta'a. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti maanguddoon tokko hidhattoota sirnichaan ajjeefamuu fi qabeenyi namootaa saamamuun himame. Hidhattoota Koroneel Abiyyi Ahimad biratti Oromoon kabajamuun xinnaa guddaa osoo hin jenne jaarsa dabalatee ajjechaa jumlaaf saaxilamaa jiraachuu fi maatii hedduun gidiraa hamtuudhaan dhandhamataa jiraachuun ni yaadatama. Hidhattoonni dhiiga ilmaan Oromoo lolaasuu baran kunneen Lixa Wallaggaa aanaa Beegii magaalaa Beegii keessatti guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 11 bara 2024 abbaa maatii torbaa kan ta'e maanguddoo maqaan isaa Sheekh Abdul Hakiim Fufaa jedhamu balleessaa tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni magaalichaa GMN'if himaniiru. Maanguddoon kun nama siyaasa hin beeknee fi hojii daldalaan maallaqa achirraa argatuun maatii isaa kan jiraachisu hoggaa ta'u hidhattoonni PP balleessaa tokko malee ija maatii isaa duratti gadi fuudhanii akka ajjeesan dabaluun dubbatameera. Itti dabaluunis murni saamichaa bobbaafame kun guyyaa kaleessaa kana aanuma Beegii ganda Xiilloo jedhamu keessatti Booyilee Dhaabaa nama jedhamu jala sangoota 5 fudhachuun qalatanii nyaachuu maddi keenya gabaaseera. Aanicha keessatti ajjeesaa fi saamichi daangaa hin qabne guyyaa guyyaan raawwatamaa akka jiru jiraattonni dubbachuun sirnichi ilmaan Oromoo hiyyummaa fi ajjechaan lafarraa daguuguuf akka jirus jiraattonni dubbataniiru. Hidhattoonni PP naamusa waraanaa hin qabne qe'ee Oromoo akka dallaa looniitti keessa burraaquun badii garaagaraa dalagaa jiru. Dhaabbanni tokkummaa misooma Afrikaa IGAD atakkaroo waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand mallatteessan hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalate irratti mari'achuuf walgahii atattamaa waamee jira. Walgahiin atattamaa dura taa'aa IGAD yeroo ammaa kan ta'an pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Jiilee waaman kun Yugaandaatti akka geggeeffamu BBC'n afaan Somaalee maddeen mootummaa Jibuutirraa mirkaneeffachuun gabaaseera. Walgahii atattamaa IGAD Yugaandaatti geggeeffamuuf jiru kanarratti dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaan alatti walwaraansa Sudaan keessatti deemaa jiru irrattis ni mari'atama jedhameera. Xalayaan waamichaa biyyoota miseensa IGAD ta'aniif ergameen kamisa dhufu amajjii 18 bara 2024 qoora addaa Yugaandaatti geggeeffamu irratti mootummoonni biyyoota Afrikaa bahaa miseensa IGAD ta'an argamanii dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa akkasumas rakkoo Sudaan keessa jiru irratti akka mari'ataniif dura ta'an IGAD fi pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Jiilee waamicha dhiyeessuu isaanii maddi keenya nuuf gabaasee jira. Pirezidaantii Yugaandaa Yoweri Museveni waliin mari'achuun qorri kun Yugaandaatti akka geggeeffamu murtaa'uun ibsamee jira. Biyyoota miseensa
gaattaan alattis gamtaan Afrikaa fi dippiloomaasii idil addunyaa akka irratti argaman waamichi taasifamee jira. Erga waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e booda gaanfa Afrikaa madda oduu ijoo idil addunyaa ta'ee jira. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa Sirkaatti sheekiin masjidaa tokko waraana PP'n ajjeefame. Empaaraa Itoophiyaa keessatti ajjeefamuun ilmaan Oromoo gatii dhabuun Abiyyi Ahimad loltootasaaf amanamoo ta'aniif aangoo kennuun walitti bu'iinsa sabaaf sablammootaa kaasuu amantootaa fi dursitoota manneen amantaa ajjeesuun siyaasa isaa jijjiiruu kan yaadu yoggaa ta'u yeroo ammaa kanas godina Arsii keessatti geggeessitoota manneen amantaa ajjeesuu itti fufee jira. Haaluma kanaan abbaan amantaa tokko waraana maafiyaa PP'n ajjeefamuun mirkanaa'ee jira. Arsii Bahaa Sirkaa ganda Soolee Digaaluu jedhamu keessatti geggeessaan masjida tokko Sheek Mahammad Nurtunaa namni jedhamu osoo dhimmaaf daandiirra imalaa jiru waraana kabaja namaaf hin qabne kanaan ajjeefamuun dubbatamaa jira. Taateen ajjechaa akkasii kanaan duras aanaa Sirkaa keessatti raawwatamaa turuun isaa kan yaadatamu waggaa ta'u gandoota 37 aanaa Sirkaa qabdu keessatti amantoota walitti buusuuf yaaluu fi geggeessitoonni amantaa danuun waraan bilxiginnaan ajjeefamaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Humni qilleensa UK fi USA hidhattoota Huutiin haleeluun gabaafame. Humni qilleensa USA fi UK Yemen keessatti iddoowwan hidhattoonni Huutii itti dhimma ba'u jedhaman haleeluu booda michuuwwan Huutii Iraanii fi Hizbollaan haleellaa kana balaaleffataniiru. Ministeerri Ajaalaa Iraan haleellaan raawwatame birmadummaa fi tokkummaa daangaa Yemen ifatti kan sarbuudha. Faallaa seera idil addunyaattis jedhanii jiru. Iraaniin kan deeggaramu gareen hidhataa Libaanos keessa socho'u Hizbollaanis weerarri kun yakki Israa'el raawwattu akka itti fufuuf kan ayyamuudha jedhee jira. Gama kaaniin faallaa lixaa kan taate Raashiyaan muddama dhalate kanaan wal qabatee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walga'ii ariifachiisaa akka waamu gaafattee jirti. Raashiyaan karaa dippiloomaasii ishee UN jiraniin kan gaafatte manni maree nageenyaa dhaabbatichaa jimaata har'aatti walga'ii ariifachiisaa akka waamu gaafattee jirti jedhame. Manni maree kun roobii darbe wixinee labsii baaseen hidhattoonni Huutii Yemen jiran dooniiwwan galaana diimaarraa deeman irratti haleellaa raawwattu akka dhaabdu gaafatee ture. Hooggantoonni Huutii haleellaa isaan irratti baname kana balaaleffachuun gochaa dogoggoraati jedhanii jiru. Ammaan tana addunyaan filannoo lama qofa qabdi kan jedhan hoogganaan hidhattoota Huutii kun miidhamtoota duguggaa sanyiitiif saaxilaman waliin dhaabbachuu yookaan immoo warra badii sana dalagaa jiran waliin hiriiruudha jedhanii jiru. Erga dooniiwwan 21 haleelanii booda haleellaa deebii isaan irratti baname immoo kan balaaleffatan gareen Huutii dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban kamuu haleeluu akka itti fufan ibsanii jiru. Haleellaan garee Huutii imala dooniiwwan galaana diimaarra socho'anii erga xaxee booda hojjettoota dooniiwwanii dabalatee dooniiwwan hedduu ukkaamsuun qabatee jira. Dooniin guddichi Jaappaan Gaalaaksiin hojjettoota isaa waliin garee Yemen kanaan butamee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ministeera dhimma alaa Masrii Saamii Shukurii simachuun mari'atan. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yamaanee Gabree Masqal aangoonni lameen hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota qaxanaa sana keessa jiran irratti mari'ataniiru jedhanii jiru. Dabalataanis pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiin Kaayiroo akka daawwataniif pirezidaantii biyyattii irraa affeerraan akka dhiyaateef gabaafamaa jira. Itoophiyaan Somaalilaand kan Somaaliyaa irraa adda obbaaftee of bulchaa jirtu waloon akkaataa ulaa galaanaa itti fayyadamuu dandeessu irratti waliigaltee mallatteessuu hordofee qaxanaa sana keessatti mariin hooggantoota biyyoota wal gaarreeffatanii taasisanii dabalaa jira. Guyyoota muraasa dura pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud daawwannaa sababa isaa hin beekamneef gara Eertiraa deemuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan akka biyya walabaatti kan of ilaaltu Somaalilaand waliin akkaataa ulaa galaanaa fayyadamuun danda'amu irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu ishee hordofee pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin bilbilaan haasa'aa turaniiru. Yeroo hundaa wal waraansa irraa kan buufattu Eertiraan biyyoota wal gaarreeffatan gidduu deemuun dubbii ho'isaa jirti. Yeroo hooggantoonni kunneen biyyaa biyyatti wal waamanii mari'ataa jiranitti Somaalee fi Itoophiyaan humna galaanaa isaanii wal mariisisaa jiru. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeqoote. Asanis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork saabskraayib godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.